Namoonni baay'een gatii TV nagaafataa jirtu jechuudha. Keessaanis koomentii jalattis kanaaf inshaallah TV nama 3 bituu deema ajajan qaba jechuudha. Walumaan kan binnu ta'a gatii isaas kwalitii isaas inchi isaa waliin wama hunda isaa kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Yeroo ammaa kana jechuudha uffata daraabii akkana jilbaabata daraabii akkasii kan uffachuun natti tola naaf ta'allee maaliif bal'aadha akkasittis deemamu akkasittis bakka waan nama cinqu tokko hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Maamani kadeemaaf kaanaan deemsaaf kaanaan sekoondiidhuma tokko dhaabachuun jaallattu jechuudha. Maaliif dhaabattanii viidiyoo kaameraa waraabdan itti dallanutti jirti. Kun akkuma argitan karaa keenya qabannee jirra. Deemsa baay'ee tokko jaallatti. Ijoollee dhumti kan jedhamtu bakka deemsa jaallatti. Guyyaa guutuu deemaa oolte boris deemuu barbaaddi. Annaan immoo bakkee deddeemsa kanan jaalladhuwan. Isin immoo deemsa jaallatti. Yeroo dirqamaa fuudheetuman deemaanis barteetti. Akkasii kun akkuma argitan bajaajirra buunee taaksiirra buunee ammaaf haajaa wayiin qaba. Yaa'u TV suuqii haajaa lama wal keessa baasuun deemaara. Mana yaalaa kun akkuma argitanu taappeellaa irratti argitaniittu mana yaalaa wayii deemee achi goree achi waraqata wayii fudhadheetan karaa mana suuqii TV gurguranutti deemna jechuudha. Walumaanuu as sababaan dhufeefis duraanii asitti hordoffii godhaa ture. Hospitaalli warafaansaa maal isaa cinqiidha jechuudha. Hospitaala mootummaa deemanii deemtee yaaliin tokko yaalama jettee dhukkuba biraa dabalattee galta jechuudha. Dadhabbiidhaan aariirraan maaliin kan ka'e jechuudha. Aarii yeroon jedhu akka fedha namaatti naman ilaalanu keessatti fa'i hospitaala mootummaa tamaariitu namatti taphata. Wallaahi laazim rabbi xalaata keessan achiin geessini bakka jara piraaktisii jiru miti. Ala jarri jiranuu ogeessonni yookiin baalamuyaa jarri duraanii xiggii qabatu bakka jiratu akka barbaade sitti bara jechuudha. Rabbiin nama eegu malee rabbiin jira nama hin aggaatanii malee hanga tokko ni ulfaata jechuudha. Hospitaalli mootummaa yaa eessattuu rabbuma as biratti akkuma argitan kunoo kaardii isii xiqqootti kenneetanii kaardii isa guddaa fudhadheetan doktara duraan na ilaalaa ture bira deema jechuudha. Sababaanis dhufeefis waraqata duraan asumatti kitittilii yookiin hordoffii jalqabee dheengaddeeroon hospitaala deemuu astirasaawundii isa gaafa jalqabaa fidinaan jedhanii kanaaf isan asii fudhachuu dhufe jechuudha. Akkasii amma kun akkuma argitanu hamma keessa galle kanatti kunoo bokka yaa'u xiqqoo turreerraa bokkaan jedhamne isaa roobee lafti kunoo sila gogaa ture haala kanaan jiidhee bokka ajaa'iba isaa roobee kaaraa. Amma gaa kunoo mana yaalaa sanaa baheetan manni yaalaa ammaa suni beeksisa mamreedha. Namoonni beektan beektu gaa namoonni Jimmaa safarri isaallee kunoo kana fakkaata. Amma keessa deemnaa kara suuqii TV gurguramu jechuudha. Achi dhaqnee dambanyaa koo bira deemee kun akkuma argitan ulaalolaa bismillah silakkoo lafti nagaa qooraa bareedaa isaa ture. Daqiiqaaf sekoondii jedhu bokkaan akkasitti roobee jechuudha. Kulli haala amma kara suuqii deemutti jirra. Dhiyoodha markaatootti jechuudha. Manni yaalaa amma sanaafaniin haajaa wal keessa baasuu dhufee kunoo awwayituu safara kana hin beektu namoonni Jimmaa. Awwayituun kunoo haala kanaan ganna guuttee jirti. Birraa gogaa tasuma hin jirtu jechuudha. Amma kun akkuma argitan haala kana suuqii seennee jirra. TV hiriyaa nama TV nama 3 bituun dhufee tokko abbaa 32 itti namni lama immoo hiriyaan lama abbaa 43 TV isa keessa bareedaa jedhamu naabiti jedhanii haala kanaan kunoo kan jiru duraanis itti mee kanatu jira gatii isaa hunda isaatti mee ka'eetan jechuudha. Fuuchuu dhufee kafalee fuuchuun dhufee jechuudha. Yeroo
utun fuudheen bahin dura yeroo kamiyyuu meeshaalee akkanaa kana firiijii kana meeshaalee akkasii kana cheekii gochuu qabdu jechuudha. Elektiriikii, mixaadii, wantoota ibsaadhaan hojjetamu, wantoota sakka'amee hojjetamu cheekii gochuu qabdu. Akka kana sakkaa qodaan sun nagaa ta'uuf dhiisuusaa. Sana achi garuu yoo namni sun dambanyaa keessa yookiin nama gaarii ta'e isinuu cheekii na godhaa jechuun eeganuu ofumaan cheekii godhanii isinitti kennu. Garuu yoo namni sun immoo hin goone isin cheekii na godhaa jettanii hojjechuuf dhiisuusaa achitti arragaaggattanii bitattanii galuu qabdu jechuudha. Kun amma akkuma argitan haala kanaan alhamdulillah bitee mana galeetiin jira. Isi abbaa 32 sana qodaan bareedaan hin jiru. Kanaaf ani dhiisee yoo dandeesseetti dabalattee abbaa 43 kana bitatte jedheetaniin itti maayidheetan isuma kana lamman kan hiriyaa nama lama obboleetti keenya tokko duraan meeshaa baay'ee na biraa bitattee turte. Amma immoo isiitu hiriyaa siitii wajjiniin hiriyaansiis meeshaa biraallee ajajatteetti TV kanallee ajajatteetti walitti ajajatan jechuudha. Akkasitti yoo namaaf yeroo tokko waan gaarii godhanii kunoo namni karaa namaa dhufa jechuudha. Dambanyaanii ofillee meeshaa dabalataa waan si hanqate guuttataa hiriyaa siillee naaf iddee dhuftee dambanyaa jechuudha. Maashaallah kutii kiyya na'iimaa galatoomiin siin jedha. Kun akkuma argitan nuti life star jedha. TVchi smart TV dha, double screen dha, abbaa inchii 43 baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. TV'n kuni kunoo diishii isaa risiivarii isaa diishii eleen hin jiru. Isa guddaa wayyaa inni guddaan inni bicuun hin jiru ture. Isa guddaa lama naaf hidheeniin waan jiru qofa bitee bahee jechuudha. Gamadii isaa, baatirii isaa, TV isaa. Annaa TV baay'ee tokko kwaalitii bareedaa ta'e jechuudha. LG Samsung waan akkasii jedhanii turanii LG'n Jimmaan keessa hin jiru Finfinnee malee. Samsung'n immoo Itoophiyaadhuma keessa jira natti hin fakkaatu. Allahu aalam. Haala kanaanii TV kana lamman bitee fi gatiin isaa meeqachuun keessan hin oolu. Gatiin isaa TV'n kuni lamman isaa jechuudha. Qodacha waan irra jiru eelee isaa malee waan TV barbaachisu wajjin lamman isaa walitti birrii 72 kaffale jechuudha walitti. Akkasii lamaan hiruu dandeessu isinii birrii 36 isaa birrii 36 jechuudha. Eelee isaa immoo ganaan bita. Isa orjinaala isa guddaa naaf hidheetiin hin dhufee alanni naaf hidheen dhaqee fuudhaaf jechuudha eelee isaa. Namoota baay'eetu gatii TV na gaafataa jirtu kanaafaniin otoo meeshaan jiraa kan biraa hin dhumin kana isin beeksisee achumaan gatii isaa isinitti himuu dhufee isin jedha. Inshallah namoonni hanga naa wajjin turtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Yoo subscribe hin goone ta'e chaanaalii kana subscribe godhaa. Yoo laakiin godhini ta'e isillee laakii godhaatii na hordofaan isiniin jedha. Inshallah haala yeroo meeshaa garaagaraa gatii isaa waliin kan qabadhee isiniif dhufu ta'a.